Fayyisaa nuuf kenname mootii nuuf kenname hagaamanu. Warra manaa akkam jirtu? Nooraan olu. Misoo kottu keessummaa dubbisi. Eenyuudha? Nagaadha. Noori. Manni keessan ayyaana fakkaatu? Eeyyii kan dhagaatti. Harri guyyaa ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Nan dagadhe baran. Kunimmoo dagatamuu qabu. Guyyaan kun guyyaa addaati. Sababni isaa guyyaatti gooftaan keenya nuuf dhalatedha. Nu immoo kana yaadachuutti maatii keenya waliin dabarsina. Erga akkas ta'e immoo dhaqee manatti ayyaaneffadha. Dagachuun qabu. Nu wajjin kabajuu jedha kanan deemu. Erga jettee jedhi kaa. Ayyaana gaarii.